Tisahana akka dhugaas jaalatu laaluudhaaf immoo miira jaalalaa si keessa jirtu. Miira jaalalaa ijanallee hin qabu. Garuu ilaa ammaa kanaa daboon akka dhugaa taate akka kijiba taate baruuf hin dhufe. Mee namni jaalattu nama jaalachaa turte yeroo dheeraadhaaf yoo jiraate maqaa isaa nuu himi. Wallahi akka formaatti hin jaalala akka jaalama akka ati jaalattu hin jaalala akka biraatti hin jaalala wallahi nama jaalamna. Hashama harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa kun sagantaa qormaata jaalalaati. Qormaata jaalalaa jechuun gaa namoota adda addaa namoota seenaa nama gaddisiisanii fi nama kofalchiisan qaban asirratti isiniif dhiyeessina. Bakka nama kofalchiisutti seeqaa, bakka nama gaddisiisutti obsaa xumurfaana tura jechaatiin hara bahar isin dabarsaa baharii wajjin turtii gaarii. Hayya daawwattoota keenya sagantaa keenya qormaata jaalalaatiif walitti deebinee jirra. Akkuma mudura ammas nama hariyaa nama isaa qoruuf dhufe. Keessumaa hariyaatti nu biratti argama hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turaa isin jenna. Hayya keessumaa keenya duraan dursee baga nagaan dhufte. Baga nagaan deebi'aa. Okay, hayyee gaafiilee takka si gaafanna. Jalqaba irratti nama qoruuf dhuftee fi akkaataatti wal bartanirraa waan takka nuuf fidda. Nama kana asuma ana taasifteeti wal barra. Achi wal barree bakka akka shariifummaatti waliin dhiyaannee hojii haasofne. Ela akka shariifummaatti hojjechiirannee hojii haasofne. Ana kutaa sagallaqee natti himi. Ansi jaaladhaa'ee. Ani somsaan hin jeen ana akka shariifaanaan jette jaalala maaltu fidee jeetiin silkirra cufe. Achi booda amata lamaanaa taa'ee kilaasii 12 seen silkii barbaadee naan wali. Obusaan naan jee ana kanaaf naan jee obusaan hin jee. Kilaasii 9 jette jalqabarra. Saddeet. 9 10 takka 12. Amataaf booda naan wali wajjin haasawee. Ani ammas jechuudha saniin na dhufe obusaan hin jeen ana obboleettuma teetiin hin jeen. Achi booda bakka giseen ana akkas jeen akkaanan didee agarraan fuudhe. Nama biraa fuudhee jechuudha. Nama biraa fuudhee. Sirraa muratee. Nama biraa fuudhee akkuma fuudhee booda kan hin dhagee itti fakkaate isaa. An garuu dhagee irraa naaf hin dhageenye. Akka inni fuudhee hin dhageenye? Hin dhageenye. Eega baatii lama akkana taa'ee dhagee. Obusaan bakka nama gaafatee saakame ana hin dhageenye naam jee gaggaafate. Obusaan hin jeen an dhageenye jee namaan na hin. Obusaan hin jeen yoom fuudhee hin jeen guyyaa fuudhee maanaan minaan hin dhaqaa. Haruusa isaa? Silaa dhugaan dheetamu haasoo maaf jette? Dhugaatti hin dhaqa wallaahi. Hamtuu keessaan qabduu jechuudha. Wanti ka keessaan qabu. Amma nama kana yoo dhugaadha jaallattiin hojjechuu jiraatte hin qabu. Amma waan hin jirreefuu hin qabu. Amma naaf isa gidduu jaalatee abbaa takka hin jirtu. Amma fakkeenyaaf nama takka yoo jiraattee gaddiin ifoon xiqqoon takka si dhagaamti. Hara isaati malee hara isheetti jaalattiin jirtu jechuudha. Hin jirtu garuu inni ilaa amma fuudhees achi booda baatii 4 mokkana hojjetaan. Anis dhagee gisee fuute maaliif naaf dawwala bakka anaanii mugoru. Achi booda nin gaafadhee bar fuute jaaminaamin ati kaminaan dhufin hin dhageenye bar akkasii haya bakka baatii 4 hojjetaan. Kaisi wajjiru maaf dawwala anis bakka normaal waan dubbisa. Achi booda ideemte isin. Haasawni gisee si dawwalu haasawutan kun nagaa fayya. Normaal nagaa fayya bakka inni waa hedduun isaa. Yaada isaati raawwatee namni tokko akka fedhe yoo barrootii jees yaadni namaa kan siif ta'u. Ni beekaa. Inni akkuma duraanii san yaadni isaa akkuma duraanis bakka hin qayyaramne. Jaalachuu isaatirraa hin jijjiiramne. Bakka lammeessaa amma isaanumaan jee. Hafuutellee mooyin jee. Aanaan jee kan fuudhus dhiisuus sumaan fuudhaan jee. Ani sobbusan hin jeen agadan nan fuutuun jeen an obboleettuma teetittiin idhaan maarkaa qabaan jeen. Meeqa asirratti gaaffii takkaan si gaafadha. Amma ati isa kana qoruuf dhuftee isa kanaaf miira jaalalaa ammaan tana si keessa dhufe moo akkuma duraanitti isa kana akka dhugaas jaalatu laaluudhaaf immoo miira jaalalaa si keessa jirtu? Miira jaalalaa ijanallee hin qabuuf garuu ilaa ammaa kanaa daboon akka dhugaa taate akka kijiba taate baruuf hin dhufe amma isaa kana. Okay, mee dura irratti si deebisa. Amata 4 osoo hin fuudhin
si dubbisee hojjaa sootanii fuudhe san amata afuran san guyyarraa jechuun walitti dhaabee si dabalu ture moo namni takka baatii takka faa ture baatii sadii faa ture akkasitti eegee amantii dafee dhuma. Namni kun sumarra dabalu ture amata afuran. Baatii takka otoo hin geenye amma fakkeenyaaf guyyaa aannan dawwalee migisee hundaaf takka akka tasaa hin dawwalleen maali namaan dawwaltu naan ja'a. Ana amma fakkeenyaaf isa kana waan biraa keessa naquun barbaadu maaliif waan bultii ijaaree jiruuf bultii isaa diiguus hin barbaadu. Saniifiin an waan maqallaan itti raafitu jira dubbii qallaan bakka salaamtaa geenyaan waan biraa maaltu seefiin. Bultii isaa tanaaf yaadu jira. An bultii isaatiif yaadu jira. Ammas dirqamaan akkuma jaartii isaa deeffatuun fadha malee akkaan bultii isaa diiguus hin barbaadu. Jeetee gaasirra maal jiran dhiirti takka takka wanni sirraa nafneef shari'aan islaamaatis bal'iftee jirti afur faallee sada faallee jeetii isii tana sabbaruu dadhabee jechuudha. Qalbii dhiiraa afur jaalachuu dandeessi yoo jennes. Akka taatu siimuu sanis amma fakkeenyaaf namni takka bultii wajji zaaree eega horee booda afurii yoo afur fuudhe nama hin qocca'u. Garuu odoo wajjin zaariin takka sindalin amma takka biraan dura laata ta'u kusan. San sirriidha garuu jaalatti siif qabu. Amma fakkeen isaan lameen gidduu ta fuudhe sanuu jaalatti ganaan dhumne bara. Fakkeenyaaf yoo takka dhalte bicha dhumti yookiin ammoo ganaan dhumne isaan lameen jirtu kan hin dhumeessan ta biraan dura laaluun hin taatu. Eega fuudhe booda hangam takka taa'ee si dawwalu egaa. Inni moo kan fuudhe naaf dawwal. Fuula isaatii fi si dawwalu isaa iddoo baatii lama baatii aruusaaf ta'ee bakka ati baatii lama taa'ee naa dawwale. Aruusa beetuma dawwale. Gisa aruusatti ta'e naa dawwale anis bakka namarraa hin dhagee malee isarraa hin dhageenye garuu inni naa hime ani isheetti hin fudhadhe malee. Dura eega dhageessisan bira dheeyite moo akkam gooteeti? Ammoo hin dhayin ammoo gisee dhalteefi hin dhaqaan ammoo fakkeenyaaf isaan gisuma dhalan namaa kana yoo taate malee takka aruusa baanaan aruusa nama bira dheeyite hin jaamu. Fakkeenyaaf ammoo gisee dhalee ani kaayyatti qophiitii waan hin jiru guyyaa inni dhalee irraa nafuun qabu gaafa sanitti. Waan adda takka fudhadheetiin dhaqaa. Isa waan gammachiisu ilmoo isaatiif fudhadheetiin dhaqa jeetii yaadu. Akka waliigalaatti guyyaa inni fuudhee fi arrasittuun hangam takka inni taa'ama. Amma ati baatii 8 moo akkana ni ga'a. Eega fuudhee. Adda deeman ammoo hanqa adda kutaan isaanii baatii 3 addaftaan. Baatii 3 koo wajji jiraate. Walii qamoo wallolee adda ba'a. Waliin eegana ati beekne garuu ani kanaan jee anis ni hin jaallatee jeetiin anis dinqisiisumatti hin jireessaa. Akka jaartii taate beeksisu tumanti. Asumaan gaafii takkaan si gaafadha. Mee gaa'inni kun yoo as keessaan gaafii ta'e tana haala galee qeebalee amma fatanaa nuti fatannu tana dabaree si himatee namni fatanaa tanarratti inni himu yoo si taate maal goota duraan miira jaalalaan qabdi fi mire maal goota mee? Ammoo dirqama hin qabaadhaaf. Yoo inni si himate. Yoo eegani himate. Amma fakkeenyaaf namni diilan san nasala deemee amma nasala deemu jiraate. Naa qabaannaan dhugaa sanitti waan qabaadhaaf. Anillee nama amata afuranii fi baatii 8 yoo dhageessan nama 5 deema. Namni amata 5 nama jala deemu ni jira. Jira. Yoo jiraatee dhugaan nama san ta'e anillee nama san carraaqanii fi sin ni deeggara. Ani bulchiinsi yoo gudannu gaa bulchiinsaati illee akka diigamtu feenu garuu haayoo inni bulchiisaa qabachuu dide beetee nam tokko yoo qalbiin ala jiraatte mana taa'u silaa'u. Kanaafuu tanuma qalbiin bira jirtu sana harkatu jeetii yaadanis. Ammaanis yoo inni akka dhugaa sanitti hime ittiin deebi'a. Isa saniin kaniin jaalani kan jaaladhaa jechuudha. Haa ta'u jaalala isaatirraa jechuun amma osoo addan baasin duratti nuti gisee kun namni kun akkasi jaalatu ati beetee namni takka hanga takka namni kun na jaalata jee tilmaamuu qaba. Ati hangam takka suma faffadamoo jechuun amata afurraa wanti illee jedhu jaalatti likkiirraa mul'atti nama dhugaatu. Dhugatti irraa mul'atti amma fakkeenyaaf giseenaan aare kaniin aare narratti hin dawwalin siin jenne jee kaniin itti aaru abdii muratu anumarra dawwal amma giseen aara san amma guyyaa takka taa'ee booda narratti deebisa. Inni amma nama takka bari yoo namni san sin jaallanne akkaataa itti beeku qabdi ni beektaa. Amma amata afran sanitti dirqama jijjiirama fidu qabda. Maaliif namni kun nan jaallatu maaliif hin jaalladhaa jetta. Mee amma gisee ammaas bultii isaa jaarratitti bultii xiyyaan jabeeffadhaa malee taalaa sanii laalaas hin jettu.
nama sirrii har'a qoruuf deemna gaafa. Sirrii dhugaa wallaahi. Nama sirrii jechuun ani wanti isaan kun hundi beetee natti tolchee gaafa dhumaan jechuun jira beetee sana. Egaa inni kuni hoggunii fi ati wanti jettee sirraa qeebalee isa ta'ee matanaas dabree bakka jaalala eegaltanii booda taanis galfadheetiin atis waliin si fuudhaa yoo isin jemaan si fakkaatanii. Dirqamaniin heeyyama busanitti isis galfatee anis yoo na fuudhemu ammoo rakkoon qabu. Jaalalatu caanii. Shari'aan waan afuree eeyyamtee qabu. Afuree eeyyamtee fi san odoon tahin ammoo namni kun gita kana si jala deemee si jala laffee. Garuu yoon ani baay'ee balee ka galfatu natti hin fakkaatu. Jechuun yoo ati raajee balte haa galfatu sitti hin fakkaatu garuu ati yoo inni galfate illee homaa rakkoon qabu. Anumaa rakkoon qabu. Jaalala san dhugaatan maan qabaadhaaf jechuudha. Hello. Hello. Maqaan kee Abdurrahmaan himi? Duraan dursee assalaamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi. Ani kuni Badriin Jaama miidiyaa irraa si dawwalu jira. Mee namni jaalattu nama jaalachaa turte yeroo dheeraadhaaf yoo jiraate maqaa isaa nuu himi. Namni jaalachaa ture ni jiraa? Nin jira nama jaalachaa ture. Ni jiraami? Meegaa nama sayyoonii fi jiraate maqaa isaa akka nuuf himtu barbaanna. Nu biratti argama namni suni. Maqaa isaa? Maqaa isiidhaa Maqaa isiidhaa? Yeen. Wallaahi mun barbaanne maqaa isiidhaa. Nutiitu barbaada miidiyaa irra jirta. Namni kun fitti amanee nu bira taa'u jiranii hima. Namni kun beektee fitti amaneeti inni na himaa jee nu bira taa'u jira. Kanaafuu himuun dirqamaa jechuun nutiis miidiyaa irra waan ta'eef jechuudha. Kuni sagantaa qormaata jaalalaati. Wallaahi akka obbolummaatti nin jaalala akka ati jaaladhutti nin jaalala akka biraatti nin jaalala wallaahi anabi jaalamni san. Ni mul'atan kana himtee miidiyaa adda na himtee. Meegaa hedduu takka miira bareedaadha. Namni kun nu biratti argama mi'a akka ana bee taatee fi akka nama biraa taatee adda baafadhu silkiin sitti kanna. Na biratti argama? Na bira jirti? Ani miidiyaan asuma baabbiin irraahi sagantaa qormaata jaalalaati irraahi mi'a adda baafadhu ati waa hundaafuu obsaan. Hello. Salam alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Maqaa hiyyaas baruu barbaadde. Nama sibee koo jiru amma jira naan jaanii miidiyaa irraa siyaasa jiru naan jaan dhuguma. Haa dhugaadha hizibaa silaa. Ati sagalee tiyyaallee hin beektu ree? Waa hanaf. Akka hanaf yaada. Nagaami. Nagaa alhamdulillah. Fayyaa bakka akka dhugan na jaalattu agaree jechuun. Duraan amma na agartee? Turaan hijibaan soo jira haa. No wallahi no. Bakka amma abbootii si taqabbalee jechuudha. Inshallah yaa rabbi. Hayyee. Ay galatama. Itti dhaamanna turre subscribe illee godhu jennuu Aagaa sagantaa kana qormaata jabaa akka dabareetti buusa. san sirriidha. Ati waan addaati ani wanni dura akka mataa hiyyaa wanni na gammachiise obboleettiin teenya tun qormaata kanaaf jecha laffaatee dhuftee achirraa miidhaan isa kanaaf jecha amma isa kana fataruudhaaf dhuftee gammachuun galmsiisan anaafis gammachuu parsantii dhibbaraa dhibbatti gammachuu guddaa takkaan na dhaga'a. Anu ajaa'iba nan taate kaana jeemu ajaa'iba nan taate. Hin dhaabannee? Dhugaa namannee laamma. Akkaataan inni itti ibsees akka addaati akka obboleettiittis akka Obboleettiin obbolummaa sanarra dhodhorku jira. Anumaa haa obbolummaa sanarra orbuufu jira malee inni dhugaan na jaallata garuu an akka obbolummaa jeetiin itti dirqu jira malee. Hedduu takka meegaa miira si dhagameetis. Wallaahi waan addaati jechuun anis maqaa ni himate yaadne beekte. Dhiirtiinis beekte dhagaa qofaa miti. Wal keessa jira yoo fedhe nama lama sadii akkasitti wajji haasawaa wanti jechuun mala garuu namni kun nama tokko qofa waggaa hangana jechuun waan ajaa'ibaati. Asumaan namoonni
jaalallee teessan afeeruu barbaadan yookaan jaalallee keessan asirratti afeeramtanii fatanuu barbaadan achi diskiripshinii jala lakkoofsa karaa teelegiraamaa isin erguu isiniif keenya lakkoofsa nu dawwaltanii nu quunnamtanii asirratti jaalallee keessan qoruu dandeessan baharaa isinii goolan. Egaa sagantaan irraa akkuma waliin daawwannetti sagantaa ajaa'ibaa sagantaa addaati sagantaaleen akkanaa itti fufa. Kanaa oliitis waliin agarraa isinis nu faana turaa isiniin jenna nu daawwachuu irraa ifatinaa laayik share sabskiraayib godhuun jajjabeessa sagantaan keenya egaa hin dhaabbatu akkuma itti fufee jira isinis nu faana turaa isiniin jenna waan isinii dhagaamuu yaada keessan guututti koommentii jala nuuf kaayaa hanga sagantaa keenya kaan walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna.